Nama kana ni yarattu mi'allee viidiyoo isaa isiniif maxxanseetiin ture har'an tana kun shaanxaadhaan mallaqa baadhateetiin akkasitti agarsiifataa jechuudha. Yeroo takka wanni hamtuun haala akkanaa kana nama muddii jechuudha. Waan qaanessaa jechuudha. Mee waa'ee namicha kanaatiin wal qabatee namoota hedduudhaa fi barumsa ta'a. Hedduu nama keessaa ilaalcha namoota hedduu keessa jiruudha wanni kun gochaan yoo tahamuun takka akkanaa tahee jechuudha. Kanarratti illee mee akkaataa inni itti milkaa'e kanaa fi taatee gaafa san taa'ee fi haala akkaataa amma inni keessa jiru kana waan isin jedhuun qaba. Akkasuma aartii Oromoo artistoota Oromoo sadii kan baatii kana keessa maxxanfaman. Artistoota sadii kana keessa kamtu waa'ee sabaa, waa'ee biyyaa, waa'ee aadaadhaaf maaltu dubbatee kamtu kam caalee keessattuu kan amman tana hedduu falmisiisaa fi wal mormisiisaa namoota hedduu irratti bitaa galee kan gartee akka ittiin dannafamanillee wallaalame jedhamutti jiru kan hedduu qeeqa guddaallee kaasiisaatiin jiru. Garuu maaltu jiramame akkamtu taa'ame inumayyuu karaa TikTokiin fa'aa waan addaatu deemamaatiin jira. Waa'ee artistoota sadiin kanaatis yaada kiyya wal duraa duubaan. Ani akka nama tokkoottis artistoota sadiin kana keessaa kamtu bu'aa buusee kamtu faayidaa buusee kan jedhu anis filannoo kiyya isiniifin godha. Akkasuma waan hoogganaan qilleensa daandii Itoophiyaa kan duraanii Xaliilee Guutamaadhaa dubbate. Icciti guddaa inni gadi baase kanas mee waliin dhageeffanna. Ana Abduu Moobaala biraa bakka deebiidhaan gara chaanaalaa kiyyaa dhuftan isiniin jedha. Viidiyoo kiyya osoo yaadan kennan jalqaba obsaan dhageeffadha haga dhumaatitti isinitti dheeressu hedduun nama viidiyoo gabaabsii kan jedhudha ergaa keessan fudheetiin jira. Hoogganaa daandii qilleensa Itoophiyaa duraanii Xaliilee Guutamaa nama kana yeroo inni gartee aangoo irra jiru sanitti oonagituu daandii qilleensa Itoophiyaa harka qaba. Daandiin qilleensa Itoophiyaa Itoophiyummaa dhiisee kan baala gizeetii kan gartee nama dhuunfaati kan Oromooti jedhanii olola adda addaa irratti oofamaatiin ture jechuudha. Jechuun akka isa keessa hafuurri akkasii hafuurri namummaadha, hafuurri gartee tokkummaadha, hafuurri mirga namummaadha isa keessa jiru waan beekaniif olola adda addaa isarratti oofaatiin turan jechuudha. Amman tana gartee Eeshiyaadha kan inni jiru jechuudha. Kan inni hoogganaatiin jiru amma Eeshiyaadha. Gaafa hooggansa qilleensa Itoophiyaa keessa ture si haga tokko iddoo gartee shoora kaasan jechuudha. Haga tokko nama oromeessuudhaaf tokkoomsuudhaaf fi nama ilaalcha walqixxummaa san haga tokko keessaa calaqqisiisaatiin ture jechuudha. Keessattuu bara haga waa'ee warri badhaadhinaa kun dhufe namoonni hedduun keessattuu warroonni gartee faarsee bulaa kunneen jechuudha. Akkanumatti gubbaa kanarra laalanii daandiin qilleensa Itoophiyaadha Oromoo tahee abbichuun Addis Ababa akkas godhaa jira, Adaamaa akkas godhaa jira waan jedhu malee dhugaan jiru keessoon isaa akkami waan jedhu namni tokkolleen qaquba qabu hin jiru jechuudha. Amman tana miidiyaa biyya keessaa irratti waan inni jechuun kun amma hamii waa'ee poolitikaadhaaf siyaasaaf waa jallisuudhaa osoo hin ta'ini dhugaa lafa jiru akka gartee nama biyya san hoogganee jirutti akka ministeera biyya sanii tokkootti waan inni gartee dubbate kaname dhageeffadha. Xiyyaarri keenya tokko ETSK jedhamu maqaan isaa Ras Dashan jedhama. Ras Dashan eessatti argama? Isinis beektu. Kaabatti argama. Achitti argamuun isaa rakkoo hin qabu innis biyya keenya. Xiyyaarri keenya tokko ETAO jedhamu Dreamlineridha maqaan isaa Lake Xaanaa jedhamee waamama. Xiyyaarri keenya tokko maqaan isaa ETAS jedhamee waamamu innis Dreamlineridha maqaan isaa Laallibalaa jedhamee waamama. Xiyyaarri keenya tokko maqaan isaa ETAOP jedhamu innis Dreamlineridha Queen of Sheba jedhamee waamama. Daataa kana xiyyaaricha ragaa bartan ilaaluu dandeessu. Xiyyaarri keenya tokko maqaan isaa ETATQ jedhamu Airbusdha. Xiyyaarri kuni Sameen Mountain jedhamee waamama. Kun xiyyaara yeroo jalqabaaf Afrikaan fudhattedha. Airbus yeroo jalqabaaf Afrikaan fudhatte Sameen Mountain jedhamee waamama. Xiyyaarri ETAUA jedhamu maqaan isaa Sameen Fox jedhama. Sameenii malee dhagaarta. Isa kun daandii qilleensa Itoophiyaatiin itti. Xiyyaarri Dreamlineriin keenya tokko kan ETAOT jedhamu maqaan isaa Waaliyaa Ibex jedhama. Xiyyaarri keenya tokko ETAZI jedhamu maqaan isaa Aday Ababa jedhama. Xiyyaarri keenya tokko ETAOR jedhamu maqaan isaa Addis Ababa jedhama. Mootummaan naannoo Oromiyaa ituunni Finfinnee Addis Ababa jedhee waamu dhageessee beektaa? Yoo xiqqaate Addis Ababa or Finfinnee maan jenna? Addis Ababaan maqaa Finfinnee midachaa hin jiru. Mootummaan Addis Ababaa sedee waama. Finfinnee sedee waama. Mootummaan jedhee waan nama ajaa'ibsiisu waa'ee daandii qilleensa Itoophiyaa kanarratti gaafa gartee namni kun bakka san hoogganaatiin tura qomme isiniin jedhe hoona jedhanitti haasawaatiin tura waa sadii waa warri jedhu keessaa takkatti qofaan isiniif dubbadha waa lama ammoo kan namni kenna jedhudha. Hedduminaan amma daandii qilleensa Itoophiyaa keessa afaan Oromootii dubbataa amma Oromaayeeti jira kan jedhudha. Kabira ammoo kan namni kenna jedhu daandii qilleensa Itoophiyaa kanarraa alaabaan sun irraa jijjiiramuu qabdi xiyyaara kanarraa kan jedhudha. Waa'ee keessoo isaa kan akkanaa kana waa'ee hojjetummaa isaa kana namni tokkolleen kan dubbatu hin jiru jechuudha. Maaliif jennaan warri fakkeenyaaf mootummaa kana deeggaru kan gartee waan kana quba kan akka Xaliilee Guutamaa kana dhugummaadhaan
sabboonummaa qabu kana yoo taate malee waa'ee faarsuudhaatii fi abbichuu waan addaa hojjetee malee namni waa'ee kana dubbatu hin jiru jechuudha. Kabiraa bar mormaan fakkeenyaaf amma kabiraa mormaanii sirna san guutumatti mormaa jira. Sirna san jijjiiree waan hunda jijjiira jedheeti amana. Kanummaan sirna kana deeggaru kanummaan badhaadhina deeggaru warri faarsee bulaa kuni maaliif kanarratti hin hojjanname? Daandii qilleensa Itoophiyaadhaa jedhamee alaabaa lummuxiidha kan irra jiru. Hayyee alaabaallee haa gaafatan dhuguma sun. Garuu Xaanaadhaa fi Abisiiniyaa fi Laallibala kanaadha jechuudha. Maqaaleen gartee maqaaleen xiyyaara biyyattiidhaa inni gartee Afrikaa keessaa tokkoffaadha jedhamee darajaan kenname fakka addunyaatti sadarkaa qabu sun kan Itoophiyaa jedhu suni mee amma fakkeenyaaf ammaati. Hidhee malaala faarsee bultoota hunda isaanii jechuudha. Waa'ee paarkiidhaa nama agarsiisu. Paarkii gartee namni tokkochi yoo rabbiin mallaqa itti kenne ijaaruu danda'u. Waa'ee paarkii si garsan Finfinnee keessaa jechuudha. Mee namoonnummaan sirna kana faarsan namoonnummaan gartee fakkeenyaaf badhaadhina kana deeggaran ayyeroo kan isin jedhu beekama kana waa'ee mormuutii fi waa'ee deeggaruutiin wal qabsiisaatiin hin jiru. Osoo akka gartee amma injiinar Xaliilee Guutamaa kana namni kun ministeera gartee daandii qilleensa Itoophiyaadhaati hojjetaatiin ture amman tanallee gartee Itoophiyaadhaan achitti illee gartee ramadameetiin kan hojjetaatiin jiru. Mee akkuma akkana kanarratti maaliif hojjetanii kana hasirreessu mootummaa kun kana sirreessuu qaba. Amma kun Oromoo naa godhii miti beeki maqama Itoophiyaa maqama walqixxummaa alaabaa federaalaa gartee kan alaabaallee utaate waan takka takkattiin gartee amma waanuma akkasii agarruumaallee keessoo isaa kana wayii beeyna fakkeenyaaf haginni kana hin dubbatin namni irraa beeku ni jira amma waa'ee kana jechuudha. Warri akka iccitiin isaanii kun wantoonni isaanii seenaan isaanii kan akkanaa kunneen hin banneef akka gartee waa'een godina takkaan biyyatti guutuun gartee akkasiin laagamti sun akka hin bannee fi of dura oonag bakka san seene namni akkanaa bakka san ta'e janiitiin akkasitti irratti falmatu jechuudha. Waa warri ittiin jedhan waan gartee warri amma ittiin qeeqaa jiru warri habashoota kun ittiin amma zaban kana qeeqaati jiran haga gartee namni akka Xaliilee Guutamaa fa'a achi keessa bahe maali ni beeytani meeshaan namaa badaa jira nama zarafaati jiranii haga gartee baalaa gizeen daandiin qilleensa Itoophiyaadhaa badeeti jira daandiin qilleensa Itoophiyaa akka dur amantummaa hin qabu shaanxaa namaanii fattashan keessaa waa fudhatan waan akkana jedhu kanarratti maal ni beeyta amma ijoollee Oromootu bakka sana xiqqoo gartee waa jechuun shaanxaa namaa keessaa waa hin badaniif yookiin baduun sirrii jechuu kiyyaa miti sirrii miti abbaa barbaadayyuu haa ta'u hattuun hattuudha. Garuu isaan bakka sanitti xiqqoo gartee afaan Oromoo shaanxaan kun keeti amaannoo maal jedhu kana gartee ijoollee ergamtoota jalaa xiqqootanniin kan gartee namni Oromoodhaa achi keessa amma nama afaan Oromoo dubbatutu hedduu jedheetiin ittiin leellisu san achi keessatti argan isaanis haga san achi keessaa haquudhaa fi ololli isaan oofamee ilaalama irra guddaa jechuudha sooshaal miidiyaa kanarratti jechuudha. Kennammoo wanni hunduu waan xumurame itti fakkaata alaabaa sana achirraa jijjiiraadha. Gara kaaniin ammoo ammantana bakka daandii qilleensa Itoophiyaadha. Oromoo jetteedha. Namuma gartee asii baasaa boorarraa achi fuudheetiin achi nama itti kennu. Achi keessi garuu ammantanayyuu ijaarmayni achi keessa haala akka amma Xaliileensi maqaa miti achi keessa hojjetan achi keessa jiru akkasitti wal ijaaranii achi keessa jiranii jechuudha. Ammantanayyuu wanti Oromoo waa'ee hin jiru jechuudha. Dhugaa rabbii haa galatoomuu Xaliilee Guutamaa. Amma wanni kun yoo faallaa mootummaa taate beeki tarii dhiibbaa irra geessuu danda'a. Waan mee warri faarsee bultoota wama akkanaa kanarratti mootummaan kun gartee waan akkanaa kan hojjetuu qaba hawaasa keenyaaf kan jedhu kanarratti osoo hojjettanii bareedaa natti fakkaata. Kabiraa namicha kana viidiyoo kana illee isiniif maxxanseeti ture viidiyoo kanaadha namni kun kadhataadha ture Oromiyaa keessaa iddoo takka bakka san beekuu baanusi warri ammoo irratti dubbataati illee turan bakka sana man qabadhu malee jechuudha nama taa'eetiin waan akka saanaa wahii kaa'eetiin shilingiidhaa fi sumunii qarshii takkaan kadhataatiin ture namoonni wahii kan afaan Oromoodhaa dubbatan itti dhufaniitiin isa kana kabalaa gartee dhahaatii yeroo inni kadhatu rabbii jedhaatiin isaa jedhee amantii isaatii yeroo gartee warwaataa akkasitti jara san kadhatuudha viidiyoo san waraabanii TikTok irratti maxxansan sooshaal miidiyaa kana guutuudha to'ateeti ture baalaa gizeen Oromoon akkas nama godha biyya isaa keessatti kan jedhuudha nama kadhataa tokkocha gartee namoonni baalageen yookiin ammoo ergama wahii garee wahiitiin ergamanii ergama fudhatanii haa ta'u baalagummaallee haa ta'u garuu ergamanatti fakkaata abbaa barbaadanii haa ta'u warraanis haa ta'u akkasuma gartee warra dhugumatti illee baalagizummaa kanarra jiru siyaasa wahiitiif illee haa godhanii namoota wayitiin ergamaniitiin natti fakkaata yeroo akkas godhan sanitti sababa namoota saniitiin Oromoon akkana nama godhaadha Oromoo keessa ammoo miiliyoonara meeqatu jira Oromiyaa keessa miiliyoonara meeqatu jira kan gartee dhugaadhaan shira meeqa hojjetaatiin jiru meeqatu jira jechuudha dhugaan Oromoon akkasti gartee hammataadha wanni biyya isaan keessatti jedhamu bar dhagaa hammatu jedhe Dr. Gammachuun Oromoon qofaa mi fakkeenyaaf biyya isaan keessatti kan hammatu kan as keessatti miiliyoonara ta'ee namni keessatti Oromiyaa qofaa mire garuu dhugaa san hunda cirracha itti naquudhaa fi Oromoo maqaa balleessuudhaa fi haga gartee siyaasa maqaa Oromoo jedhuuni wanni meeqa taa'ame jechuudha namicha kanarratti haa ta'uti ijoolleen Oromoo namoonni bilchina qaban hedduun isaanii gadi bahaniiti balaaleffatan illee viidiyoo kana isiniif maxxansee ture jechuudha jarri walitti iyyamee hatta ijoolleen Oromoolee gargaaramuu qaba jedhanii nama hedduutu illee irratti dubbataatiin ture karaa TikTokiin karaa Feesbuukaatiin irratti wal waamaniitiin nama kan akkanatti kunuunte miiliyoonaan bash itti goranii jechuudha isa kanarraa waa baradhaa taateen akkanaa kun gartee ganaallee hin ta'ama nama ergama wahii fudhateetiin gartee fakkeenyaaf nu keessatti yookiin ammoo isaan miidhuu barbaadu gartee kan
haala adda addaa haala kana ammallee nama hedduudha ilaalcha akkanaa kana kan qabu yeroo gartee achirraa fakkeenyaaf miidhaan tokko godhame asii miidhaan akkasii namuma biraa irratti kafalamuu qaba jedhaniiti nama amanantu jira wanni akkasii sun yoo gartee dhoqqetti sirigeef yookiin isaanitti siqixxeesseef yookiin naggada nama sanii nama waan san ooffatuu barbaadu bakkaan gaheef malee nuuf faayidaa tokko illee hin qabu jechuudha. Har'a nama kana sababa namoonni akkas godhan sanii fi inni har'a isaaf milkaa'ina ta'e miidheena ta'e baga milkaa'e inni gammadeef garuu as keessatti maqaa nu bade maqaa gartee Oromiyaa hammattuu dhugumatti warri kun har'a irra guddaan isaanii Oromiyaa keessadha kan isaan jiran. Isa kanarraa waa baradha taatee ganaa dhufuufillee waan faayidaa qabu namni ofii isaatti uf mogolchoo osoo hin tahin wanni ta'amu tokko ana fayyadaatiin jira moo anarratti hojjetamaatiin jira kan jedhu laallee biyaansi yoo xiqqaate gartee wanni sun yeroo tahametti iyyuu balaaleffatu nu gaafa namicha kanaa garuu Oromoon hedduun balaaleffate amma warri haa ta'u ajandaa siyaasaatiif hedduudha itti fayyadamee sababa Oromoon akkasii balaaleffatteef hedduu oo'uu dhabe malee jechuu hiyya. Akkasitti irra gargaaramee baga gargaaramee garuu ammoo akkasitti maqaan ittiin nu badee ittiin naggadama nama nagahaa miskiina kadhatu bara mee shilingiidha sumuudii kadhatu akkasitti sadarkaa kanaan gartee sababa saniitti isaaf dabarte jechuudha. Inni garuu baga milkaa'ee fuula duraaf ammoo irra haa barannu barumsa guddaadha qaba kuni. Tole hayyee waa'ee artistoota Oromooti. Artistoota Oromoo keessaa nama sadii warra baatii kana keessa gadi lakkifame sadiin isaaniitiyyuu wal faallaadha. Dhukaasa garagaraatti kan isaan dhukaasanii keessattuu Andu Alam kan amman gartee hedduu takka namoota hedduudhaa fi ajaa'ibsiisoo ta'ee fi akkasuma mormisiisaallee ta'ee bitaa itti gale kanama hedduudhaa fi kaan isaa dhibee isa boodarratti deebiname jalqabarratti kan baatii kana keessa gadi dhiifame torbaan sadii dura jechuudha. Keekiyyaa Badhaadhaa hanga ammaatti gara nama 800tti dhiyaatuun laalameeti jira garuu keekiyyaadhaaf ammoo kun haqaa miti. Silaa yoo xiqqaate har'a miiliyoonaa fi wayii laalamuudha qaba. Ammallee laalamaati jira sirba suutaan laalamuudha. Sirba gartee namni akka daawwitiitti keessatti uf ilaalu jechuudha. Keekiyyaan obsaan shan mata duree jedhu irratti kan hojjete haala gartee akkaataa amma jiruuf jireenya Oromoon keessa jiru kan bal'inaan ibsu akkaataan gartee suuraa isaatii fi akkasuma kilippii isaatiin jechaan waan hundaan iyyuu maarshii jijjiiri jechuudhaan dhugumatti maarshii jijjiiruudhaan kan sagalee Oromoo ta'edha. Keekiyyaa Badhaadhaatiif gartee kun kan jalqabaati miti yeroo hunda jechuudha. Waan aktiivistiin tokko aktiivistummaa bakka tana bakka san jedhee irraa dubbatu keekiyyaan ammoo aartiidhaan irraa buqqisaa jechuudha. Waan nama tokkoon gartee haasawaan aktiivistiin tokko dubbatu keekiyyaan ammoo nama hunda dirqiidhaan akkasitti dhaqee gurra seenaa jechuudha. Keekiyyaa Badhaadhaa yeroo har'an tanaa aartistiitti akka nama dhuunfaatitti namaan ittiin madaalu hin qabu jechuudha. Yeroo kana siin jiru waa'ee jaalala sirbaatiif akkasii miti. Akkaataa inni itti gartee saba kanaaf jiraataatiin jiru nama gartee haala faayidaa yeroodhaatiin hin jijjiiramne jechuudha. Garuu biyya keessa taa'eetumaan osoo akkaataa nu haalli nu deemee gartee kilippii waraabuudhaaf istiroo dhaqee hojjetuudhaaf wanni hedduun waa hedduu dubbasuu dandeenya beekaa osoo hin mijjaahinii fi sirba eda'aa hin qabne sirba kasiisaniin gartee maarshii jijjiiri ka jedhu waan haala yeroo waliin deemu akkasitti gurra nu buuse akkasuma YouTube mataa isaa irratti kan dhuunfaa isaa irratti kan inni maxxanse ammayyuu dhaqaatii jajjabeessaa sabni kun annamaan Keekiyyaa Badhaadhaatiin dorgomsiisu kabiraa immoo gartee inumaa kuusaa boqonnaa fudhatee aartiin dhiisii haga nuti jennu takka Ibro Ibsaa gaafa gartee qeerroo qabsoo qeerroo Oromoodhaa jechuudha gaafa akkasiisan jechuudha nama jalqaba qeerroo Oromoodhaatiin Kaya akka leencaa jedhee nama sirba siingilii sirba qabsoo saniin ittiin beekameedha jechuudha. Gahee guddaa akkuma gartee sirba caalaa bultumeedha jechuudha. Sirbi tokko gartee gahee guddaa warra jalqaba irratti taphate keessaa sirba Ibro Ibsaa sanii jechuudha. Ibro Ibsaa immoo dhiheenna kana gungumee raayyaan raayyumaa hundeen isii walaabuma kan jedhudha. Sirbi kun dhiibbaa guddaa geggeesse warra irra jechuudha. Warri inumayyuu Oromoon raayyaan irraa fudhatuudhaaf raayyaan kenna jedhee kan jedhu hedduu takka keessattuu karaa TikTokiin arrabsoodhaa fi gartee reepoortii illee hin hafne jechuudha. Oromoon kiyya raayyaan kiyya jedheeti waan isin ajaa'ibsiisu waa'ee sirba walloo kanarratti Oromoon kiyya jedhee jiru. Fakkeenyaaf artistoonni isaanii warrootuma durii kana keessa illee yoo isin ilaaltan yeroo waa'ee walloo kana sirbanii Oromummaa qofa sirba'e. Warra afaan Oromoo akkamii akkasiisanii hin beeynetu haga san keessa makanii akka aadaatitti fakkeenyaaf raayyaan Oromoo ta'uu ofii isaaniitiif iyyuu calaqqisiisuudhaa fi akkaataan maqaa isaa itti yaaman gosa Oromoodhaa gartee kan achi raayyaa kana ibsuudhaa fi afaan Oromoo keessa dabalan malee osoo hin dabalinnu afaan Oromoo keessa jechuudha. Rukumi magaalaa maali waan akkas jijjiiru kanneen jechuudha. Sirba maal bari tokko faanii yaadattuumi fakkeenyaaf kan afaan Oromootu amma yaada sirba sanii qabadhu amma keessa maktee
wasirba walloo sirbuudhaa fi afaan Oromoo intalli hin beekne barreessaniifitiin ani hin fedhu si malee kan jedhu tokko faa keessa buuftee akka sirbite jechuudha. Warrummaanuu akkaataan uffannaa isaanii uffata gartee aadaa Oromoodha. Akkasuma jechaanis afaan Oromoo keessa makanii walloo kana Oromoo ta'uu isaa ibsuudhaaf akkasitti hojjetan. Garuu yeroo gartee Oromoon gadi bahee haala saniin gartee bareecheetiin wallumaa hundesii walaabuma yeroo jedhutti Oromoon kenna jedhee walloollee nurraa fudhatuu fi raayyaa nurraa fudhatuudhaa fi kan jedhu hedduu qeeqa guddaa kaasee dhiibbaa guddaa uume. Nama kana ammoo akka gartee inni akkasitti dhiibbaa uume sila Oromoon xiiqee keessa seentee nama dhiibbaa uume kana sila jajjabeessuudha qabdiimi. Garuu haga sunda hin jajjabeeffamne haga ammaatitti gara nama kuma 300tti dhiyaatu qofatu laala jechuudha. Torbaan lama caaleetti jira. Keekiyyaa yeroo bahu sanidha innis qabee gara torbaan 3tti jechuudha. Haga ammaatitti gimmaasha miileeraatu hin laalamne haguma keekiyyaa yeroo ibsa akkuma gartee gaafa qabsoo qeerroo Oromoodhaa sanitti dhiibbaa geggeessuudhaani qabsoo qeerroo Oromoo saniidhaaf gaaza tahaatiin ture amman tanallee dhiibbaa addaa geggeesse sirboota waggaa kana keessa bahe keessa sirbi hanga isaa dhiibbaa geggeesse tokkolleen hin jiru kana soba jedhaati natti as kenna ammayyuu dhaqaa jajjabeessaa isin jechuu barbaadeeti. Tole hayyee Andu'aalam Gosaati kan dhiibbaa guddaa geggeessaatiin jiru isa tokkodhaa fi waan inni gartee kilibbii keessatti fayyadamee araba fayyadame jechuudhaan inni kaan ammoo gartee akkaataa itti waliin dannasu wallaaluudhaan inni kaan ammoo gartee isa dinqisiifatuudhaan hiika isaa wallaaluudhaan hiika itti kennuu fi miti. Andu'aalam Gosaa kun akkas jedha ka shaggarii ulaan shan banaadha eessarraan ba'een si barbaada jedha. Wanti inni barbaadu kun gartee intala mormi isii taakkuu guutaa jedheetiin yeroo gartee bilillee jedhee bililleedhaan ibsu bilillee gartee durii karaa Jarmanitti gartee nuusa Jarmanitti gabrummaadhaan gurguramte san osoo hin taane bilillee biraa fuungittii tana agarsiiseeti Andu'aalam Gosaa jechuudha. Andu'aalam beekaa yeroo kana jedhu waa'ee dhimma nama tokkooti miti siyaasa gadi fagoo hiika guddaa sirba qabudha. Mucayyoo qalloo warra kuraa jiddaa mul'adhu maaloo jedheetiin bareedina isii ammoo bililleedhaan bililleen tun gartee bareedduu addunyaati maabuubaa jechuudha. Bililleedhaan ibsaa jechuudha. Walumaa galatti waa'ee jiddaati warra gartee kuraa jiddaa mul'adhu jechuudhaan warra kuraa jiddaa kanarratti Oromiyaa guutuu keessa naanna'aa kutaalee Oromiyaa guutuu keessa akkasumatti gartee godina san ibsaatiin akkaataa federeeshinii Oromoo jedheeti ka warri waa'ee kanarra dubbataatiin jiru warri irraa beeku jechuudha. Aartiin Oromoo akka fuula duratti deemu nama godhan keessaa nama jalqaba fakkeenyaaf osoo artistoonni hammayyaadha amma gartee karaa YouTube kanaan asii hin dhufine warra akka gartee Qamar Yuusufi kan akka Taaddalaa Gammachuu warra akka Ali Birraan Silaayyuu hangafa biyya san godhuudhaati. Warra akkana kanneen tureemi aartiin Oromoo sadarkaa kana gahee jiranii gartee namoonni afaan hin beekne namoota kanneen haga hordofan takka isin jechuu barbaadeeti. Duuba amman tana ammoo karaa onlaayinaatiin karaa yuutuubiin karaa adda addaatiin artistoota dhiibbaa gaggeessan warra akka yoo sanitti aanee Andu'aalam jechuudha. Andu'aalam har'aan tana ammoo akkaataa jijjiiree federeeshinii Oromoodhaati jedhe ka warri gartee waan kana beeku. Ani hiikkaa isaa isin himuu fi hiikkaa isaa hin beeku. Oromiyaa guutuu keessa naanna'uudhaan bilillee mormi isii taakkuu haga dheeratu barbaaduudhaani bililleen ammoo waan isin ajaa'ibsiisu yeroo gartee Andu'aalam isii barbaaduudhaa fi miliikataan isii argeetiin ka biraan laalu shamarran hedduu keessa dhaabbateetiin bilillee iyyaafata. Taakkuu morma taakkuu lama bililleen akkana maal goota mikunoon utuu ni jirra yeroo jedhanii namoota biraa didee isii san qofa iyyaafata. Isiin akkanatti hidhii micciiraa intalli fuungittiin tun ammoo yeroo jalaa deemtuudha rifatee yeroo lafa dhahuudha. Wanni kun gadi fageenyaan gartee namoota waan kanarratti hojjetan daayirektarootaa fi akkasuma nama walaloo kana qopheessee fi Andu'aalam irraa haa dubbatan nuti irraa hin beeknu. Namoota tokko tokko gartee kan Andu'aalam maaliif gartee sirba akkanaadhaa baasee akka duraanitti ittiin dhiichisuu nuuf hin taane kacha maaliin shaashamannee maal ka jedhu kan beektanii fakkeenyaaf sirba amma duraatan jechuudha. Haala akkasii san nuuf hin taane ittiin sirbuudhaaf ittiin mijoone natti fakkaata. Andu'aalam as keessatti jidda salaaleedhaa barbaada Oromiyaa guutuu keessa yeroo deemu bililleedhaan haa ibsu jiddaa yeroo barbaadutti yeroo gartee baaleen dhaqus baaleen fakkaatee harargee yeroo dhaqutti harargee fakkaatee jimmaa yeroo dhaqus jimmaa fakkaatee walumaa galatti jiddaa salaaleeti kan inni barbaadu garuu maaliif gartee aadaa arabaadhaa uffatee kan jirudha. Inni ammoo Oromiyaa hundayyuu aadaa wanti jedhamu kun yeroo garagaraatitti fakkeenyaaf amma namoonni kunniin namoota jibbaadhaan guutaman isaanii gartee deebisaa kennuufiidhaa miti. Fakkeenyaaf amma Andu'aalam Gosaadhaa akkaataa uffannaa aadaa fakkeenyaaf uffannaa uummanni musliimaadhaa uffatu manguddoonni keenya uffatan kana jechuudha. Wanni kun gaanfa Afrikaa keessatti Oromoo qofaa miti namoota hedduudha kan uffatan jechuun amma osoo Oromoo keessallee kan madaalamu taate Oromoon musliimaa hedduu akka aadaa isaatiitti jechuudha kan inni fudhatu. Aadaa jechuun bar waan sabni tokko ittiin jiraatu jechuu miti akkanuma miti. Aadaan tokko dhugaadha hundee qaba akkaataa itti ibsamu qaba. Garuu ammoo aadaa jechuun waan sabni tokko ittiin beekamu waan sabni tokko ittiin calanqifamu. Aadaan kuni
waan Oromoo miiliyoonni meeqa ittiin gartee ittiin jiraataatiin jiru jechuudha. Warroonni gartee saba kana qoqqooduu barbaadan akkasuma gartee jibbaadhaan guutaman ana malee warroonni jedhan karaa kiyya malee ilaalcha kiyya malee amantii kiyya malee warroonni jedhan warri gartee ofiisii tolchuu barbaadu maqaa akkasii baafadhuudhaaf amantii akkana qabadhu warri jechuu barbaadu tokko Andu'aalem Arabaa keessa dabalee kan jedhudha. Warri gartee ittiin dannasu wallaalee akkuma ta'ettiyyuu ittumaan argufamaati jira. Warra kanaadha gartee kan raajii namatti ta'u. Kanaafuu Andu'aalem Gosaa guyyaa takka keessatti chaanaala dhuunfaa isaa gartee kan hordoftoota hedduu hin qabne irratti maxxanse guyyaa takka keessatti gara nama 400,000tti deemaati jira jechuudha. Kanaafuu dhaqaatii warri Andu'aalemiin dinqisiifattan dhaqaatii jajjabeessaa. Akkasuma keekiyyaa qabsaa'ota artistoota qabsaa'ota kanneen ammoo warra fuula dura jiru kana hin dagatina isin jechuu barbaadeeti. Artistoonni Oromoo kunniin sadeen iyyuu warra wal dhahuu miti kallattii garaagaraatiin aartii guddisuu keessatti akkasuma gartee warra Oromiyaa keessaa diinni baaseetiin gartee fakkeenyaa fi kenna jechaaniitiin jiru saba keessatti deebisuudhaa fi ati hundeen kee walaawwachuudhaan warra akka Ibiroo Ibsaadha. Akkasuma Andu'aalem ammoo artii jajjabeessuudhaan qabsaa'ota sabaaf sagalee ta'an akka kiyyaatiin akkasitti torbaan baatii kana keessa dhiibbaa akkasii gaggeessaa jiran isin jechuu barbaade. Abduu Moobaala Birraa hanga qophii biraatii waliin deebinutti nagayaan naa tura.